كورمت وايد يا كنا نلانو قبضنين والله دكنا كيسنجرا ورب رتك قالوا لي يو بربادن إكا دبتن سني فينغودا جتشاوي قاليسك بيا قوتو سي بربادان ولا إمبن النسي نقارد خليت جمعة ورمني يودا ما تقتني دي من كبيرة قال kan biran galu hararge da jechu hararge war derraati yotti dubbatu barbaadde dhaqeetin itti siiken itti dubbattani inni na kaasallee akka gaxamiidha warra hararge da jechu kiyya garuun waan hin qabu na zarafe akkanumaan qullaan jira dalagaan illee narra dhaabbatee jira maallaqan qabullee na zarafame harka qullaan hin jira oromoodhaan na qaqqaban hojjet ركوب يا ركوب يسني أبشر بقرب بلوكك يا وجه بقرب بلوكك يا وجه سمرة لما تناجي سمت أجي استهدي أنا اللي ناجيسو بيجي بوي شادا قدرت قروني وانا سامبيكو قدينا دي سامبيكو أبي جول ده إذا جول ولا تي جون ولا خميسة جولن ما جولن ولا سعودي رياض ما إجرام رياض كم جولن كنا كذاني إمبينه إمبيتو مقيمة ومجولة أنا ما جولامي إكمل لنعم غروا تو मेरे جولن سانكينيا روكو كياتي ميجنا إنك جبتي نامجا أنا مديارتي كتا كمو هاتو غرغر سانم بيكما مالي بابي تنقافتا أنا تكان نغرغر جيسم بيكو ملا رواس بيهم بيكو نمتلغ حواسا بيدي يوتي مالك غرغر سانم بيكو أرغبان ركدتي ميجنا إنك جبتي نانجاني أورمو ندغا تو نغر ميجا أما أنا كاليسان سيغتا نولي سيندابي إنك جبتي نانجا ورا فيمسا نانجا فيمسا والله جدما إنك جبتي نانجا ركوك يغن غافناني جيمي تبجي سنة جالتان غافناني ركدي إيشن إنك جبتي نانجا ني أورومو ندغا ركوك يسني تيادا كمو يوم بلتي كباتن هذا ما لازم يرجع رياض كاونتي كم داش أكاونتي سعودي نانغاب سعودي كم دا إيه أبا منان كم دو لا إنغاب ولا إرمو إنغاب سعودي أقام تور موينش موين Nari padde mat irra warra guyyan sadi irra birri bara fembiyeku reeffa sanii fan arge narri fadhan beeku nan baanna narri baciisu hin jiru nyaadduun dhugu reefi ka gurraacha modii madaglee lafa laatu karaa baate muka nama kenna fakkaata. laa nama gurraachanni namuma tooba uffate seeratti si geessa naan jee garuu inni ani ofumarratti amanee hin jiru akkanni yani humnaan natti deeme yani shortaan harka naman qabu keessattuu dhala harkaan hin tuqan inni kuni ani hin beeku malee harkuma na harkise humnumaan makinaa na naqee haa ta'u malee isheen ujeetiyoon wanni jees maallaqa kiyya qabatee deemuu fi ayyeegaati waan isaati mee mootummaa baadaan nageesse jeetiin jaalaa deemus inni agarte bakka mootummaa nama nageessu dunteen badoo maaliif na baasta jennaan sifatta isheetiin gadi si dhiisaa naan jee badoo hin jira jennaan ingilaayi maal na dakkalee naan jee nagaan siif haa ta'u akkam jirtu. Nagaa malkooftiyaa. Yaa dhugaa dubbachuuf obboleetti keenya obsineela ani dhugaani waan inni na aarsu shamarran Oromoo kun baay'ee miidhamanii jiru. Dhiirri akka ta'e ta'ee jiraata. Shamarran Oromoo gaafa dhiira dhufanii akka itti bu'anii
waa meeqa bira darbinee callumannee dhugaa dubbachuu fi uummanni keenya yeroo baay'een qoosa. Eeggadallee akka qoosaatti mucaa tokko lubbuu ishee dhabnee jirra. Shamarran keenya kun dhugaa dubbachuu fi gaafa dhufan isinitti himatan haa qoosanillee haa dhiisanillee atileest biyya oolmaa jiru keessumaa warri jalaa kofaltan dhugaa dubbachuuf baay'ee gara nama raasa. Ani garuu waan hin jedhu qabu. Dhugaa dubbachuuf osoo obboleettii keetu akkas dhufee si dura taa'ee bu'a ta'ee yaa viidiyoo cufadhu bakka hangaa. Osoo obboleettii keessa dura dhufee biyya hormaatee biyya abbaa keetii baatee biyya hormaatee si akkasitti boossi osoo ta'e dhugaa rabbi yoo fachiista malee hin kun qabatu. Garuu osoo obboleettii koo taatee itti yaadii asli akkaawunti isheen argan $300 ergaate baay'ee gara nama nyaatti dhugaa dubbachuu. Deengada viidiyoo waraabee ture. Viidiyoo san irratti waa'ee dhimma dubartoota yazzala waraabee ture. Namni hedduun negatiivii barreessa. Dhugaa yoo himne qarqaarsa irratti illee namni haga ijoollee shamara kennaa qarqaarsa irratti illee nama bira dhaabatu illee jiru. Hatta yoo waan biraa dhabde ijoolleen kenna. Warrootuma feemasa kanayyuu taaptaap godhuu fi isaan jala ta'anii bohaarsu wanni haga isaanii miinaa taphatu hin jiru. Gizee hedduu immoo shamarran keenya karaa irratti kufanii namaa sagalee ta'an. Namaa sagalee ta'aa turanii isaan immoo gaafa rakkatan namni sagalee ta'uuf hin jiru. Hin koostaa maal jettaa jedhaniini. Kanaafuu ijoollee keenya sagalee ta'anii fi akkaataa isaan rakkina irraa akka rabbi tiisu akka sagalee taataniif isin martu jedha. Waan biraa waan jedhu qabu gaafa garii achuufatu afaan nama guutaa gaafa garii dubbitu afaan nama guutaa. Akkaawunti kee Maarqoos ergi. Maarqoos akkaawunti keessaa ergi. Waan fedhe innaa ta'e adaraa keessan gaafa shamarran tokko dhuftee boossu. Adaraa keessan hin kolfina. Karaa ittiin darbuun beektan dhugaan isinitti hima. Rabbiin sodaadha. Gaarii miti. Akkaawuntii biyyaa godhatu amma Maarqos Ameerikatti erguu hin dhiba Suudirraa. Ameerika irraa Suuditti erguu hin dhiba. Asili ati nama beektu yoo qabaatte kaashaatti amma itti ergaatii nama beektu yoo qabaatte natti ergi. Waan tokko akkaawuntii biyyaa kaayyadhu jedhaani malee Ameerika irraa gara Suudiitti yeroo ergan poroosesii qaba. Akkaawuntii biyyaa hin qabdu Aisha. Akkaawuntii biyyaa hin qabu garuu nan barbaada. Bakka waan gootu ati akkaawuntii biyyaa kan nama amantuu abbayyee keetii harmee keetii nama amantuu hin barbaadi. No, inni guddaan ilaala keessa obboleettii keenya inni guddaan osoo achi deebitee hin galle immoo akkam godhu osoo achitti qarshii keessa fudhatee achitti lubbuu kee shukuuti sana yookaan immoo waan tokko si godhe akka barbaade sitti ta'ee iddoo biraatti osoo dhaqee si gate akkam godhu. Keessattuu Oromoo hoggaan jedheeni shugguutii natti baasee haraamii naan jedhe. Kanaafuu reeffa shamarran hoggaan arge ani lubbuun xiyya kana baatu ani qurxi godhadheen ture garuu gati ganaala jeetuma rabbi na offashe malee. Dhugaan sun jedhan osoo achumaan amma waaqayyootu ishee baase malee sagalee ishee hin dhageessan turtan. Waan akkasii qoosaan seenaa shamarran biyya ormaa jirtu abbaan barbaade dhiirri baadagee fuudhee bakkeetti geesse akka barbaade godhee yookaan qarshii harkaa fudhatee barbaade ajjeesee dhossee biraa deemuu danda'a. Bararraa eenyu namantu baratti namni amanamu miti. Dhalli namaa irraa amantii gadhiisee waa hunda gadhiisee namni namanamu dhugaan hin jiran. Biyya ormaa jirtu. Asli bakka sana akkamitti reete dallaan Oromootu geessee moo mana sana eenyu si geesse jedhi gaafadhume. No hirkaan beeku. Mana sana boruufuu irraa Dhala gaafannee barsuu qillee osoo deemtu ijoolleen jalaa miidhaan osoo ijoollee barbaadu karatti qaban. Suuqaa waamtatu mana yaatanii karatti osoo ijoollee barbaadu qabanii mi kara magaalaa kenna. Aisha. Tura akkaawuntii Itoophiyaa barbaaduun jira. Muutii godhadhee akkaawuntii Itoophiyaan barbaadu. Sagantaa goonee fi guyyaa biraatti otoo qabnee fi nayyuu.